Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube. Qiddoo YouTube subscribe, like gochuun jajjabeessaa sinin jechuun jaaladha. Guyyoottan lamaan darban Abrahaam kennaa Ruutaaf kennee akka gammachiisaa ture argineetoo turre jechuudha. Ishiin immoo kennaan anaaf kennamee guyyoota lamaan yoo na gammachiiseyyuu erga isimmoo marrajaatu na qaqqabee. Isasi akka Abrahaam warqii kanaan hin binne akka Ermeelaan bittee itti kennite inni immoo fidee anaaf kennedha. Hanga kanatti maaliif kana gochuun barbaachisee? Ani jireenya koo keessatti guyyaa tokko yeroon gammadee guyyaa lammataa immoo maaliif akka ta'e hin beeku gaddadha yoo jettu dubbatteetoo hojirti jechuudha. Asii irratti Ruutaanis rakkoo qabdii Abrahaamis keessattuu rakkoo qaba jechuudha. Ruutaani Abrahaamidhaan akka hin amannee fi hojii isaati jechuudha. Amma guyyoottan kana lamaan yoo gammachiiseyyuu erga ishii biraa deemee eessa yoo jettan Ermeellaa bira. Ermeellaan dhukkubsattee akka ciisaa jirtu ni beektu. Dhukkubni ishiis immoo soba akka ta'e beekamaadha jechuudha. Ganaa jechuudha. Jireenya Ruutaa kanaaf Abrahaam kana jechuudha. Bixxi gootee yoo ishii walitti makuu baatte maal jette jira? Maal jette? Amma akka nama ulfaayetti ol deebisaa maal gochaa jira jedhaniiru mitiiree? Ishiin immoo akka jette miidiyaa irratti ol baateetu ani ulfadha jette jechuudha. Hin argitu hin dhageessu guyyoota gabaabaa keessatti jechuudha. Abrahaami qajeelaadha, namaaf hin godhaa, namaaf hin tola. Garuu immoo hojiinsaa fokkisaa ta'e dhugaa Rabbiin. Hojiinsaa dubartii faana, hojiinsaa maaltu mee kana fidamee? Amma ishiin gammachuu yookiin immoo kennaa birrii guddaan kennamu miti Ruutaan kan barbaadaa jirtu. Ruutaan qulqullummaa gaa'ela bareedaa jireenya bareedaa ta'edha. Akkasittiin immoo Abrahaam hin amanamneefi. Akkasittiin immoo ishiin Abrahaamidhaan amanuu dadhabdeetti. Sababni isaayyuu hojii isaati jechuudha. Hin dhufe gaafa inni dhufu maaliidhaaf gadi baastee ofuma isaatiif gaafa inni dubbatu yaadumaaf hin gadi baasee garuu situ bitee jette. Eenyu natu bitee? Maal jechuudha barbaaddee jennaani simiti marrajaan na qaqqabeera Ermeellaan akka bittee gaafa jettuun warqii mo'ennaan eenyu jette. Ati oduma namaa yaaduma namaa funaanteetu baqqaayii jireenya keenya nagaa keenya booressitaa gaafa inni jedhuuni akkan siin amannee waan baay'eetu jira jetteen. Akkanani siin amannee. Waan baay'ee guduunfamee keessa ishee jira Ruutaa. Waan baay'ee baattee jirti maal akka ta'e hin beeknu malee dubbachuu ni barbaaddi garuu immoo dubbachuudhaaf hin dadhabde jechuudha. Maaliif baay'ee waan jiraadhe naa wayyaa seet jedhamuudhaaf jechuudha. Mee Abrahaamii jechuudha isa dhugaan sinitti himaa. Ermeellaanis anuma faana haa jiraattu atis anuma faana jiraadhu jechaane jedhame Ruutaadhaan. Mee yeroo darbe gaafa ishiin dhufteetti gangalattee si dhabeen qobaa ta'uun konatti dhagaamee jettee Ermeellaan haasawaa turte sanaa kottu gara keenyatti deebi'iitii nuu faana jiraadhu jedheen. Ermeellaan garuu maal jette? Lakkiin barbaadu jetteen jechuudha. Inni ganaa bukaa'uu barbaada bakka. Inni ganaa waliin dhaamuu barbaada jechuudha. Kun immoo mucayyoo kanaan miidhaa jira. Ermeellaan immoo hin binne warqee kana. Dhibbaan dhibba Ermeellaan hin binne. Garuu fidanii itti odeessanii ishiitu bitee isatti kennee inni immoo akkasitti dhaansii kennee dhaniini ishiin immoo akkas jetteen jechuudha. Akkamitti akkas jechuu dandeessaa? Iddoon bitee akkasumas illee tikkeettiin ittiin bitee jira. Sitti agarsiisuu nan danda'a. Hanga kanatti nan amantuu. Nagaa keenya booressitaayi. Nagaa keenya warri jibban jiru. Waan baay'eetu jira. Maaliif karaa bantaa jechaanii ture jechuudha. Karaa banuus hin qabdu Ruutaanis. Hubachuu qabdi.
ilaaluu qabdi. Maaliif hanga kanatti namni dhufee oduu natti odeessachuus qabdi. Ilaaluus qabdi, yaaduus qabdi, gorsuus qabdi. Bakka dhiirri dubartii malee homaadha jiru. Dhugaan sanii jedhu homaadha garuu dubartiin jabaattee jechuudha, gorsitee jechuudha. Waan hundumaan cuunfitee baasuu qabdi. Amma jireenyi isaanii kaameraa marramee ta'e. Waan hundumti isaanii kaameruu marra ta'e. Dirqama jechuudha. Ruuttaanii inni yoo kaameraan kenneef ishiin otoo warqii kana fudhadhu bahin jedhiin dura teessiftee Abrahaamin gorsuu qabdi turte. Kootume jettee walumaan haasofte saanumti lamaan kaameraa imaanis dhiisanii miidiyaa dhiisanii jechuudha. Edda haasawanii booddee guyyaa lammataallee hubattee waan hunduma edda adda baafattee jechuun qabdi jechuudha. Abrahaam iddoo kanatti baay'ee kaffa'ame dhugaa dubbachuuf baay'ee haaree jechuudha. Fuutee ba'uu qabda jettee egaa itti kennite inni fuudhee ba'ee jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe. Kana jechuun immoo achi diinonni kee jechuudha Ruutaa harka walitti rukutanii harka cabachabanii jechuudha. Ililleedhaan taphachaa jiru jechuudha. Ililleedhaan maaliif akkas ta'uu danda'e? Ela yooti amma jechuudha ishii warqii kana deebiste miti makiinaa deebisuu baatan. Maal jetteedha makiinaa deebisuu baatan jechuudha. Waan hunduma mee burjaajessaa jiru. Osoo dhalan qabaateen dhala qabadhan. DNN ilma Abrahaam jedheedhaan bukeessan waliin hanga sana jechuudha. Ammas itti makufanii ta'u jiru jechuudha. Akkatti laphee wal cabsitan eessa geessu? Dhugaa rabbii jechuudha. Ani naan viidiyoo kana ilaalu akkasin jedhee waaqayyoodhaan. Akkasin jedheen jechuudha. Yaa waaqayyoon jedhe. Qabeenya qabaadhee gubachaa jiraachuu manna waan ta'u tokko naa kennite yaa waaqayyo nagaatti jiraachuu naa wayyaa. Dhuma koo bareechin jedhee naan viidiyoo kana argu jechuudha. Kana bichaan kadhadhee dhugaan siniin jedha. Na kan akka nagaameen jiru, kan akka boqonnaameen jiru. Maal taatan hin jedhem. Inni kan biraamoo heeluu fi yaabu jechuudha. Yaabu yeroo darbee jechuudha. Galabbataa akka mana eeluu dhaqeen argitaniittu eeluun immoo buluu qabda jettee qophii qonni jettee achumaaf ta'ee fi akka bule ganama immoo kaatees immoo dhiifama nu gaafattee isaanillee dhiifama gaafachuun qabaa. Inni ijoollee baay'ee jaalataa. Anis immoo bakka gatii jaalalaatiif jecha baasuun qaba jedheen akkas jedheeni. Isa kanaafiyyuu meetteet kaastee qursee erga laattee fi booddee jechuudha haasawanii jechuudha. Kanaa booddee anis hin barbaadu baay'ee tokko na qaaneessitee na leeyyeessitee dhala qaba jettee erga nanis immoo dhala qaba jedhee muhamanee mucaa koo na jalaa ajjeeftee maaliif kun hundumtuu dhufeennaan si'iidhaan dubartii biraa faana si arguu hin barbaadu. Matumayyuu ati kan koof kan kootidha. Eessayyuu nattu jettee jechuudha. Jireenya jechuun qalbii miti jettee jechuudha. Dhugaadha. Durbummaa keessarraa fudhatee eelu akkatti dhiyeessin si deebisuu qaba. Deebi'uu qaba bakka inni ati ittiin utaalaa turte sun inni ati ittiin jechuudha. Biraankii gochaa turte suni namaan hanga yoomitti maal akkamitti kan tutti gattee dhiista akkamitti moo amma gaashiin deebisuu qabda jettee jechuudha. Deebisuu qabda abadan. Ani dhugaan siniin jedha hin kadhadhu dhiira maafan kadhadha. Keessa eeluu jechuun jabduudha, cimtuudha. Ilaalame jechuudha. Umurii ishii kana keessatti jechuudha. Kinoo haala kanaan biyya keessa teessee hojjattee Finfinnee keessatti mana gahaa ta'e kireeffattee akkasumallee bukkeedhaan waan biraallee wanta ishiin sosochoosaa hojjechaa jirtu illee ni jira jechuudha. Maatii ishii gammachiisuuf abbaa ishii haadha ishii gammachiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf anka kanatti gad buutee maaliif dhiira kadhatti? Abadan yaab siif hin ta'u. Anas siif hin ta'u. Ishiin iyyuu garuu dhuma gubbaa irratti si kadhadheera maal ta'eera jetteettiin jechuudha. Sin kadhadhu jetteetti himteetti. Sanarraan booddee mootuma san akkasitti wal lolanii luul dhufee sagaleen keessan godhatti dhageessisamaa inni jennaan luul ani kadhadhee dadhabeera. Bakka jedhee kadhadhee dadhabeera jechaa jira. Inni immoo hin dhungattee hin diimessitee
kokkee luulii gaafa arbaa mincii yennaan ishiin immoo intala maalii waammatteena intala akkana gargaartuuf akkana deeggartuufini achi keessa shiwusi malee ishii faana bakka dhumateera imtuyyuu hin jiru jennee walii galleerree sana booddee intalitti jechuudha bilbilee waamee atattama mana heeluun jiraati dafii kottolee achi booddee intalli jechuudha hin dhufte gaafa ishiin dhuftu na tabaabarte miti oma tokko yuungone miti jette intalli jechuudha kana booddee ani lachan keessan iyyuu sinin fedhu naani ani yetten kana booddee sin gara oma tokko iyyuu sinin jedhu bakka ila akka balbala kana gadi baatetti itti eeluun achuma nafta lammata yennaani innis immoo jireenya mataa keessanii jiraadhaa ati fi lu'uul fataas fantasheedha yennaan bakka inni hin bahe jechuudha intalli immoo taasa'uu barbaadde eelutti jechuudha bakka eeluu kanaaf kana sanaaf kana gaafa ishiin jechuudhaaf jettu eeluun tokkoyyuu sirkaan dhaga'uu abaddan du'een argama malee hin ta'u jette achi booddee intala balbala gadi baaste ka intala gaafa balbala gadi baastu akkana nutti deebite anii fi inni maqaan isaa luul oma tokkoyyuu walirraa hin qabnu haadha jennuun jette jechuudha garuu immoo inni jaalallee isaa duraatii eeksidha jette jechuudha luuni garuu raayitiidha eeksi minaamin miti inni lachan keessan faana yoo jiraachuu barbaade bakka yoo namaa ta'e akkasitti yoo namaa ta'e wayzandiro eessumnannaan jedhamee barbaadana sagalee koyyuu madaamina akka nageenya isa dhugaan silin jedhame hanno kadhan fidoo jedha inna jechuudha achi booddee bakka edda xumuramee boochee luulummoo ka'ee sussobee jechuudha ani indeeggarani isa iriyaa qabatanii iriyaan dhiiraa irinni kunis iriyaa koote jedhan indeeggarani abadan indeeggaru sababni isaayyuu firmaa walirraa hin qaban maal walirraa hin qaban eeluun luulimmoo eeluu jaalata isa dhugaan sinitti injaalata bakka gaaf sanayyuu kan ishiin dhungatte jechuudha arbaa mincitti guyyoota lamaa hin dhungatamne natti fakkaata luuliin maaliif jennaani nagaa buusanii bakka iddoo garaagaraa deemnaani bakka achuma gadi siqaniituma dhungatte natti fakkaate akkasumitiree inni araaraman sana mooraa keessatti yaabiin dhungachaa turte yaabiidhaanii baay'een si jaaladhetteen achumatti walolaa achumatti araarsanii innaa hoolaa kokkee kutan sana jechuudha inni immoo hin gaggalammaxaa ture lafa ilaala ture waan ta'eef dhungatamuu barbaade jechuudha amma kanadha bakka dubbiin uumamte jechuudha abdanii jette jechuudha eelishee edda garaa kee kutatte jabaadhu siin jedha isin immoo jechuudha akkuma isiniin jedhe eebbifama shalom